nagaa akkam jirtan hiriyoota tiyya baga gara chaanaalii kanaan nagaadhaan dhuftanii har'a viidiyoon isiniif qabadhee dhiyaadhe akkamitti chaanaala YouTube'a keenya baranna yookaan bananna kan jedhudha. Maalinni tokkoffaarraa Gmailii banuurraa eegalee hanga dhumaatti ilaalla jechuudha. Tokkoffaa YouTube'i dhaan qarshii hojjechuuf dura Gmailii qabaachuu qabna. Gmailii erga bannee booda ammoo isa erga banannee booda YouTube keenya ni bananna. Erga bannee booda ammoo verify godhanna. Steepii 3 qaba jechuudha. Kanniin hundaa isinittan agarsiisa na waliin tura jechuudha. Gmail account dura nu barbaachisa. Warra dura qabdanis akkasumas ammoo warra hin qabneefis jechuudha. Warri dura qabdanis kan lammataa yookaan YouTube haaraa banachuu barbaadan Gmailii kanatti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Gmailii amma ban tokko ol 2-3 hanga barbaadan qabaachuu ni dandeessanii Gmailii. Kanaafuu har'a isa laalla jechuudha. Akkamitti banannaa kan jedhudha. Gmailii keenya akkamitti bananna kan jedhu amma gara viidiyoo keenya dabarre jechuudha. Warroonni chaanaala kana haarawaa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Viidiyoon keenyas yoo isinitti tole like gochuu hin irraanfatinaa. Inni biraa ammoo yaada yoo qabaattan yookaan gaafii yoo qabaattan nuuf barreessaa jechuudha. Comment irratti nuuf barreessuun hin irraanfatinaa. Egaa Gmail accountii bananna jechuudha. Dura YouTube'dhaa fi waan nu fayyaduuf dura Gmail accountiin dirqama nu barbaachisa jechuudha. Inni tokkoffaa maalinni Gmail accountii banachuudhaaf mobaayila keenyaan bananna waan ta'eef dura maal goona settingii keessa seenna jechuudha. Mobaayilii keessan settingii keessanii seentanii settingii keessa erga seentanii booda ammoo gadi as hedduu jira ni barbaadan jechuudha. Account kan jedhu barbaadanii account kan jedhu ni barbaadan jechuudha. Account kan jedhu amma asirratti arganni kan amma tuqe kana jechuudha. Account kan jedhu kana erga argattanii booda isa keessaa filattan jechuudha. Account erga akkana gootanii booda ammoo maalinni accountii maalii bantanii accountii Google bantanii jechuudha. Google account waan ta'eef maal gootu Google kan jedhu asitti add jettan dura dhiifamaa dura add jettan asitti add kan jettu mallattoo ida'uu kana ni jira miti isa tuttanii add kan jedhu kana jechuudha. Add asitti ammoo Google accountii Googleet banattan jechuudha waan ta'eef Google account jettan jechuudha. Google tuqtanii Google argitaniiti Google tuqtanii jechuudha. Amma asirratti checking information jechaara asirratti password keessan galchaa'edha kan mobaayila keessaniiti kan biraati miti galchaa'ii kun isinitti mul'atu ani yoon galchuu recording godhu jechuudha. Screen recorderiin erga isa galchitanii booda ammoo asirratti maaltu dhufee create account kan jedhu amma gadi deemtanii create account kan jedhu san tuqxanii jechuudha. Create account amma asirratti email or phone isin email yookaan phone galchuu waan hin barbaanneef yookaan mobaayila keessan galchuu waan hin barbaanneef create account kan jettan san tuqxanii jechuudha. Create account jettaniini kana ani tuqe san jechuudha. Create account hojjettanii for myself kan irraan asan tuqxanii for myself jettanii jechuudha. For myself for myself achi next jettanii jechuudha. Wanta hundaa barreessitanii fixan next jettanii amma asirratti maqaa keessan maqaa Google Gmail yookaan email ittiin banachuu barbaadan first name maqaa keessan first name kan jedhu maqaa keessan jechuudha. Maqaa keessan ni guuttanii maqaa keessan maqaa keessan akkanatti isintti mul'ata. Kan abbaa keessanii last name maqaa keessanis ta'uu baachuu danda'a. Garuu isin maqaa keessaniin amma fakkeenyaaf Nigaat jedhe tokkoffaa irratti asirratti galatu ni barreessitan jechuudha. Isinis akkanumatti maqaa keessa erga barreessitanii booda immoo next jettanii jechuudha. Next jettanii erga barreessitanii booda asirratti immoo basic information jedha.
guyyaa dhalootaa keessan galchitan jechuudha. Guyyaa dhalootaa keessan ji'a dhalootaa ni galchitanii dura day kan jedhu irratti immoo guyyaa itti dhalattan ni galchitanii year kan jedhu irratti immoo bara ni galchitanii bara itti dhalattan jechuudha. Faranjootaanii kan jaraatiin jechuudha kan lakkaa'amu. Gender yookaan saala ni galchitanii male jedhama. Warri dubara taatan female kan jedhu galchitan jechuudha. Male kan jedhu galcheen jira. Okay, amma next jenna jechuudha. Next jenna. Amma asirratti nuu fide jechuudha. Ni filanna jechuudha. Sadeen kana keessa accounting kun nuu dhufee jira. Ni filanna kana sadeen keessa jechuudha. Kan isinitti tolu, emaila isinitti tolu jechuudha. Amma an nigaatgalatu@gmail kan jedhu kana kan lammaffaa kana filachuun barbaada. Kana keessa filadhu isiniin jechaa jira jechuudha. Sadaffaan create your own jedha. Kan kee create akka godhattu jechuudha. Ani kan lammaffaa kana filadha. Namatti tola in irraafatamu waan ta'eef jechuudha. nigaatgalatu@gmail.com. Namoonni illee emaila yoo naa ergan kanaan naa ergan jechuudha. Isa tuqeetan next jedha. Next jedhaan jechuudha. Amma immoo passwordii keessan create godhadhaa jechuudha. Passwordii keessan uummattan jechuudha. Ofuma passwordii kana irraafachuu hin qabdanii isin fayyada waan ta'eef create strong password jedha. Leetarii qabaachuu qaba, lakkoofsa qabaachuu qaba, simboolii qabaachuu qaba. Akkan ammaadhaan isinii barreessitu jechuudha. Emaila kana ani kanan banu isinitti agarsiisumaaf jechuudha. Exampleedha. Akkanatti jechuudha kan hundaa qabu. Capital leetarii kan qabu, smallii lakkoofsa kan qabu jechuudha. Amma erga isa fixanii booda maal jettanii next jettanii. Kana irraanfatinaa jechuudha. Gulana yoo YouTube bannu Chrome irratti passwordii kana galchina jechuudha. Passwordii kana galchuun keenya waan hin oolleef hin irraanfatinaa jechuudha. Sign in waan isiniin jedhuuf gulan passwordii kana ni galchitan jechuudha. Emailii keessan erga galchitanii booda passwordii kana galchitan. YouTube yoo bannu jechuudha gulan verify yoo godhan. Okay, asirratti immoo lakkoofsa bilbilaa keessan galchaadha. Lakkoofsa bilbilaa galchuun maaliif isin fayyada? Deebitanii akka argattaniif. Amma passwordiin illee yoo isin jalaa bade lakkoofsa bilbilaa keessaniin recover godhachuu ni dandeessan jechuudha. Deebitanii argachuu ni dandeessan jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa koo galchee okay, amma akkanatti nuu fida jechuudha. Create godhannee fidnee jirra. Amma nigaatgalatu kan jedhu kana passwordii mul'isu garuu emailli kiyya amma kan as jala jiru kana jechuudha. Argitaniiti recovery mobile number jedha isa jala jira. Akkanatti nuu fida jechuudha. Amma immoo dakana next jettaniini next erga jettanii booda immoo wanna barreeffamni isinii dhufa agree jettanii agree erga gootanii booda immoo ni fixxan jechuudha. Amma kana create godhannee fidnee jechuudha. Next erga jettanii booda akkanumaan isinitti hime agree gootan jechuudha. Agree jettanii kanuma irratti fidnaa viidiyoon akkasiin jalaan dheeranne agree gootan jechuudha. Agree jettan next jettanii erga next jettanii booda agree jettanii viidiyoon keenyarraa kanuma jechuudha. Amma immoo kan itti aanu irratti immoo YouTube chaanaalii akkamitti bananna kan jedhu qofa osoo hin taane ammoo akkamitti verify godhanna. Bananneetuma akkanumatti qarshii kan hojjetu dura verify godhachuu qabna jechuudha. Thumbnailii itti ida'uuf. Thumbnailii jechuun viidiyoo irratti kan maxxansamu jechuudha. Fuula viidiyoo irratti kan dhufsan maxxansachuudhaaf dura maal gochuu qabna? Verify gochuu qabna jechuudha lakkoofsa bilbilaa keenya. Kanaaf isa gochuuf dura verify goona. Ammaaf kanuma jechuudha. Gmail accountii keenya bananneerra. Viidiyoo itti aanuun amma immoo walitti deebina jechuudha. Nagaan tura hanga sanitti. Isinittan agarsiisaa namoonni baay'een YouTube'dhaan qarshii hojjechuu ni barbaadanii garuu YouTube'n akkamitti akka banamuun immoo salphaadha garuu verify fa isinittan agarsiisaa isa verify akka itti godhamu beekuu qabdan jechuudha. Akkasumas biyya immoo jijjiiruu qabna. Biyya yoo jijjiiruu baanne Itoophiyaa keessa warra jirtaniif kuni isiniif hin hojjetu jechuudha. Warri biyya keessa jirtanii
warri biyya alaa jirtan biyyuma jirtanitti guutuu ni dandeessan jechuudha. Kanaafuu amma ni ilaalla. Na waliin tura jechuudha. Dura maalinni YouTube keenya ni banna. YouTube keenya erga bannee boodamoo iddoo profaayilii keenya ni tuqna jechuudha. Iddoo profaayilii keenya erga tuqnee boodamoo asirratti imeeliin dura banne sun asirratti nu dhufee jira jechuudha. Erga imeeliin keenya nu dhufee boodamoo maal jennaani your channel kan jedhu asirratti wantoota hedduu jira. YouTube studio, time watched, your channel kan jedhu kana goona jechuudha. Amma aada asirratti maalinni yoo akkanatti isinii dhufuu baate jechuudha. Yoo akkanatti isinii dhufuu baate imeeliin sun kan haarawaa bantan akkanatti isinii dhufuu baate maal gootanii add account jettanii imeelii keessanii fi paaswordii keessan kennitaniif jechuudha. Achi akkanatti isinii dhufa jechuudha. Kanaafuu akkas gochuu ni dandeessanii. Warra akkanatti isinii dhufin add account jettanii paaswordii sanii fi imeelii san galchitan jechuudha iddoo inni isin gaafatutti. Amma your channel kan jedhu kana tuqxan jechuudha. Your channel kan jedhu kana erga tuqxanii booda ni seenna. Your channel kan jedhu kana erga tuqxanii booda garam nu fudhata. Dhiifama. Gara amma maqaa keenya gara edit goonitti nu fudhata jechuudha. Your channel kan jedhu kana yoo tuqne jechuudha. Amma maqaa keessan guutuu ni dandeessan jechuudha asirratti. Kan tokkoffaarra jiru picture kan jedhu ni jira. Akkasumas profileidha jechuudha. Isa profile keessan edit godhuu ni dandeessanii. Jalatti immoo maqaa jechuudha. Maqaa channel keessanii mallattoo qalamaa tana tuqxanii gochuu ni dandeessan jechuudha. Kan irranaa immoo bootaan diimaadhaan godhe kun profile picture keessan jijjiiruu ni dandeessan yookaan achitti galchuu ni dandeessan jechuudha. Achitti ni galchitanii yoo amma maqaa akkanumatti illee kan Gmail yoo bantaniin guuttaniin ta'a jechuudha. Yeroo duraay isin garuu edit gochuu ni dandeessan jechuudha. Mallattoo qalamaa san tuqxanii edit gochuu ni dandeessanii. Amma annigaa take jedheeni erga barreessitanii booda immoo save jettaniin jechuudha. Save jettaniin maqaa keessan erga edit gootanii jechuudha. Kana sirriitti beekuu qabdan jechuudha. Maaliif ganaa YouTube hojjechuuf deemtan waan ta'eef wantoota akkana isinitti salphachuu qaban jechuudha. Amma kana erga fixnee booda create jenne jechuudha. Create jenne. Amma asirratti maalinni fixnee jirra jechuudha. Create channel jenna. Channel keenya create nuuf godha jechuudha. Baay'ee salphaadha. Create nuuf godhaa jira. Create godhee dhume jechuudha. Amma maal gootanii asirratti yoo barbaaddanii edit channel jettanii too wantoota channel keessan isiniif bareechisan background isaafaa akkasumas profile picture achirratti isiniif ta'u gochuu ni dandeessan jechuudha. Akka isiniif bareedu profile galchuu ni dandeessan jechuudha. Edit channel jettanii akkasumas asitti immoo gadi buutanii create a video kan jedhu kana create jettanii too video upload gochuu ni dandeessan jechuudha. Video gadhiisuu ni dandeessanii kanuma jechuudha. Create gochuu garuu tana qofaa miti. Maaltu nu hafa jechuudha. Amma inni guddaan verify gochuu qabna jechuudha. Akkanatti yoo gadhiisne thumbnail yookaan video fuuldura irratti profile kan akka profile yookaan video fuuldura irratti image dhufu hin argannu jechuudha. Yookaan upload gochuu hin dandeenye jechuudha. Thumbnail kan jedhamu. Kanaafuu isa gochuuf maal gochuu qabna jechuudha. Verify gochuu qabna. Verify osoo hin godhin nuuf hin hojjetu jechuudha. Verify gochuudhaaf ammoo maal goona Chrome irra dhaquu qabna jechuudha. Yookaan browseruma barbaadan Firefox ta'uu danda'a. Isarra deemtanii maal jettan jechuudha. youtube.com jettanii search gochuu qabdan. Achi deemtanii too youtube.com youtube.com erga dhaqxanii booda ammoo
kan gubbaa tana jirtu mallattoo gubbaa tana jirtu tuquudhaan mallattoo sadeen san jechuudha desktop site kanaan amma mallattoodhaan isinitti agarsiisaa jiru kana desktop site kan jettu tana tuqaa desktop site kan jettu tana tuqaa akka kompiitaraa akka isiniif ta'uuf jechuudha akkanatti isiniif ta'a yoo isa tuqxan jechuudha desktop site yoo jettan akkanatti isiniif ta'a akkuma kompiitaraatitti jechuudha. Amma ammoo maal gootanii iddoo profaayilii keessan tuqxan jechuudha. Asirratti sirritti mul'achaa hin jiru garuu xiqqoo ni mul'atti. Rotate godheetan isinitti agarsiisa akka sirritti isinitti mul'atu. Rotate godheetan isinitti agarsiisa jechuudha. Amma maal gootanii iddoo profaayilii san tuqxan jechuudha. Amma akkuma kompiitaraatti ta'ee jira. Iddoo profaayilii keessan ni tuqxan jechuudha. Iddoo mallattoodhaan isinitti agarsiisu san ni tuqxanii. Isa erga tuqxanii booda immoo YouTube Studio kan jettu takka ni jirti. YouTube Studio. Isinillee isinittan agarsiisuuf yaala. YouTube Studio tana jechuudha. YouTube Studio kan jedhu tana tuqaayi. YouTube Studio erga ishii tuqxanii booda ammoo gara amma Chrome'dhaan banna. Chrome kan jedhu kanaan banna jechuudha. Ani isa waan fayyadamuuf isin browserum yookaan kanuma barbaaddaniin Firefoxin qabaachuu dandeessanii akkasumas kan biraatis ta'uu danda'a isaan fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Chrome ergan jedhee booda just once jedhaani garas na fudhata jechuudha. Amma kana yeroo hundaa peejii kana keessa yookaan iddoo kana keessa ni seentan jechuudha. Amma wanta akkana jedhutu nuu dhufa jechuudha. Kanan tuqnu nuyi hin dhiisna. Amma chaanaalli keenya kana fakkaata jechuudha. Akkuma ilaaltanii chaanaalli nu kareet godhannee wantoota adda addaa asirratti argattanii koomentiinis yoo barraa'e asirratti laaluu ni dandeessanii akkasumas viidiyoo asii upload gochuu ni dandeessanii jechuudha. Amma immoo wanta barbaannu verify gochuu waan ta'eef settingii keessa seenne jechuudha. Dur jalatti amma iddoo settingii mallattoo settingii tan ni agartanii ishii tuqna. Waa'ee YouTube waa'ee waan hundaa yoo kan barbaaddan ta'e yeroo biraa sirritti kan hubannu ta'a jechuudha. Sirritti kan laallu ta'a. Amma asirratti tokkoffaa irratti maal kan jedhu argitanii general kan jedhu irratti USA dollar kan jedhu argitanii miti. Kana jijjiiruu ni dandeessanii yoo barbaadanii. Qarshii yoo YouTube irratti hojjanne maaliin nutti agarsiisu kan jedhudha jechuudha. Kun rakkoon qabu. Yeroo ta'uu danda'a. Waan barbaadaniin gochuu ni dandeessanii. Amma akka isa tuqxanii amma kan barbaadaniin gochuu ni dandeessanii kan biyyoota barbaadaniitiin. Garuu ani USAdhaan dhiisee hin jira. USA dollar isanatti fakkaata. Amma nu kan barbaannu verify waan ta'eef channel kan jedhu kana tuqnaa. Channel kan jedhu kana erga tuqnee booda ammoo asirratti ni argitanii miti. Channel country kan jedhu kana select goona jechuudha. Country maal gootanii country Itoophiyaa keessatti YouTube nuuf hin kafalu jechuudha. Kanaafuu maal gootanii biyya biraat gootanii akkan viidiyoo miila darbeen isinitti metti biyya biraa amma United Kingdom goone jechuudha. Yookaan isin United States of Americas gochuu ni dandeessanii biyyoota kanneen yoo gootan baay'ee gaariidha jechuudha. Amma advanced setting kan jedhu kana seentanii kana osoo ammuma sirreessitanii gaariidha. Viidiyoon keessan no kan jedhu kanarra godhaayi daa'immanii fi miti kan hojjetame jechuudha fi inni future eligibility kan jedhu kana bira amma dhaqxan isa amma verify kan goonu amma kan lammaffaa kana eligible kan jedhu kana tuqxan jechuudha. Kan lammaffaa kana eligible kan jedhu kana tuqxan jechuudha. Verify gochuudhaaf isa tuqxanii viidiyoo daqiiqaa 15 gadi verify akka gootan godha. Amma asirratti
verify phone number isa yoo tuqxan verify phone number kan jedhu sanni jira isa tuqxan jechuudha. Isa verify gochuu qabdani. Isa tuqxan jechuudha verify phone number. Phone numberii lakkoofsa bilbilaa keessan verify gochuu qabdani. Ni tuqxanii erga tuqxanii booda ammoo gara verify gochuutti isin deemsisa jechuudha. Asirratti ammoo text me the verification code jechuun ni dandeessanii akka textiidhaan isiniif seenu jechuudha. Amma country select gootan jechuudha. Asirratti country select gootanii Itoophiyaa keessa waan jiruuf Itoophiyaadha. Lakkoofsa bilbilaa kiyya seensisuudhaaf na gargaara jechuudha. Itoophiyaa keessa warri jirtan Itoophiyaa biyyuma jirtan maaliif akka koodii nuuf erguuf jechuudha. Asirratti bakkuma jirtan gootan akka sanii hin jijjiirtan jechuudha. Biyyuma jirtanii lakkoofsa bilbilaa keessanii galchitanii tekstii isiniif ergaa tekstii saniin immoo koodii sanni guuttan jechuudha. Walumaan laallaa lakkoon qabu. Lakkoofsa bilbilaa keenya koodaan barreessa jechuudha. Amma get code jettanii jechuudha. Erga fixxanii booda get code amma ni eegdanii aga siniif ergutti jechuudha. Yoo siniif erge asirratti galchitan jechuudha. Amma dhufee argitanii naaf ergee jira. Kanaafu ishii copy godheetan paste godha. Akkanumattis barreessuu ni dandeessan jechuudha. Paste godhee submit gootan jechuudha. Amma congratulations your phone number is now verified naan jedhee jira. Dhume jechuudha. Finnee jira. Dhume kanuma jechuudha. Ammaan booda viidiyoo hojjanneetoo yoo sa'aatii 4,000 fi akkasumas subscriberii 1,000 waggaa tokko keessatti arganne ammaan booda maal gochuu ni dandeenya jechuudha. Qarshii argachuu ni dandeenya. Kanuma kan biraatillee kan barbaadan yoo jiraate naaf barreessuu hin irraanfatinaa jechuudha. Gaaffii yoo qabaattan viidiyoon yoo isiniif galuu baatellee hanga ta'e isin gargaaruu nan yaala jechuudha. Kanaafuu naaf barreessaa jechuudha. Rakkoon qabu viidiyoo isinifan hojjedha. Chaanaala kiyya keessallee viidiyoo hedduu hojjetamanii jiranii kan biroo subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Warroonni haarawaa taatan nagaa tube irraa jechuudha. Subscribe kan jettu san tuquudhaan mallattoo bilbilaa akkasumas all kan jedhu irraa godhatanii viidiyoon ani yeroo hundaa gadhiisu ni argattan jechuudha. Egaa kanuma jechuudha. Chaanaal YouTube akkanatti banama. Sirriitti ilaalaa jechuudha. Irra deddeebi'aa ilaalaa. Warroonni Gmailin illee akkamitti akka banamu dura hin laalin amma deebitanii ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Warroonni haarawaa taatan jechuudha. Gmail account illee akka itti banamu viidiyoo duraatirra waan jiruuf chaanaala keenya keessa seentanii ilaaluu ni dandeessanii. Kanuma jechuudha. Bakkuma jirtanitti nagaa ta'a. Baay'een isin jaalladha. Bye.